Kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa qophiin shirrishirri keenya akkuma itti fufeetti jira. Keessumaa shirrishirri keenya eenyudha? Mee ilaallee walitti deebina. Daawwattoota keenya attam jirtu? Ani Zinnaash Olaaniitii oduun isinii dhiyeessa. Hanni toora bilbilaa lafa jala awwaalame irratti dhumarrattis oduu gaddaa. Gurraan dhala 18 bara 1998 bakka jireenya isaanii Ameerikaatti addunyaa kanarraa du'aan kan agartanii jirtu egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa gaazixeessituu beeksisa kan hojjettu artistii maqaan ishee baay'eedha. Haadha maatii maqaa Zinnuu gaafa ka'u baay'eedha kanaaf fedheen karaa waamu dhabe. Zinnuu galatoomii yeroo kiwaan naannaatti baay'ee ulfaadhu. Galatoomeetis waan naaf feerteef. Thank you. Zinnuuni baay'ee gammaduudha. Yeroo hundumaan kolfitii, yeroo hundumaa biiziidha. Hin gammaddisi, fuullisee ifaadha yeroo hundumaa jedhanii si hamatu. Maa jettamee kana dhoksaan kanaa maali? Dhoksaa kolfichaati. Beekan maaliif uumamadha. Uumamadha. Uumama keerratti immoo haalli hojii keetiis murteessaadha. Hojii fuula nama dukkaneessu badaan qabu. Kanaaf yeroo tokko hojii irratti aariinis muufiinis yoo jiraate illee hagas maraa kan fuula dukkaneessee si deemsisu hin jiru. Atamma gaazixeessituudha miti. Amma fedhellee manaas yoo aartee baate daandii irratti yoo taaksii irratti namni si aarsee balbaluma kanarra geessee yooma tokko sitti dubbatee akka qocollaa wayii jedheen aartee as geesse kaameraa yeroo argitu akkamitta? Kanaaf nama yeroon argu namni fuula koo ifaa argu akka barbaadu ogummaa koorraas waanan muuxannoo fudhadheef kanaaf fuulli koo yeroo hundumaa ifa natti fakkaata. Odeeffannoo tokko qaba. Isteepilarii beektaati? Isteepilarii sana waraqatattiin. Durgaroon beektu jedhan Zinnuun durii gaazexaa Gizaa'uu Daanyee mana irratti mooqiidhaan qaqqabsiistee teessee oduu dubbisti galgala mana isaaniitii kan jedhamus dhageera. Miidiyaa irratti sanii absitiidhaan mana irratti gaazexaa maxxanse jedhee naaseessu maamii godhanii sitti manii isteepilariin beektu jedhan isteepilarii garuu nan beekanii bara sana sabbaan koo hojjetaa mootummaa tureen baran barachaa ture. Gaazexaa sartuu addar jedhamus sumatu fidaa ture biiroodha. Akkuma ammaa Addis Zaman Addis Admas jedhamu kennamu san amma waajjiratti gaazexaan nan deema yeroo sanas sartuu addarii fida ture. Isteepilarii jira garuu isteepilarii fuutee mana kee kana keessa yeroo itti maxxansitu tokkoffaa aspiilii isaadhuma. Sitti dheekkamu mana. Maaliif akkas gootu jedhama maallaqatu itti ba'aa jira waan ta'eef. Isa sana garuu bukoo marraa buddussitee mooqattee ittiin maxxanfattu waan ta'eef isatu baay'ee baasii badaan qaba waan ta'eef isaanii maxxansaa ture malee warra isteepilariin beektu siin jedheefi. Beektu barteetta biyya. Gizaa'uu Daanyee yeroo sana oduu dubbisaa ture. Akka isaattiin isinii dubbisa jedhetanan mana namaa dhandhee TV ilaalla. Mana hiriyyaa abbaa keenyaa tokko ollaadha. Lafa teenyaa marcumarra nuun eeyyamamu. Lafa teenyee ilaalleetu achumaan akka isaattiin dubbisa jedhetanan isaan namoota gurguddaa waan ta'aniif sa'aatii oduudha kan isaan ilaalanii nutis tuun jaallatiin oduuma sana ilaallaa nu galees nu galuu baates odicha maaliif televezyiinii ilaaluun mataan isaayyuu qaroomina waan ta'eef yeroo sana. Kanaaf akka nama ganama mana barumsaa deeme haasa'uudhaaf naa ta'a ka. Kanaaf namicha ammati jettu sana akkeessuudhaaf jedheen achirratti maxxanseen isa dubbisaa ture. Dubbista turte maatiif galgala. Ijoollee obbolaa koof dubbisan ture. TV mana hoosiin jira ture kaayirocha. Ana jira. Afaanis gossanii. Afaanis gossanii. Shaayidhaan. Shaayina affeeruufi? Shaayin si affeera. Galatoo. Ufuma hojjetatta waan saalaa. Hojiinatti baay'isuu beektu. Dubartiin ogeettiidha jetteetu. Ogeettiidha. Urgeessituudhaan danfe. Miti? Urgaansaa. Akkam? Gaafa dhandhamtu immoo natti himta sirriitti. Sukkaariitiin natti hin baay'isin malee rakkoon hin jiru. Maal furdina baqachaa ta'u? Waa'ee furdinaa miti. Waa'ee umuriiti. Dullumaa? Umuriidhaan waan adii kana mee qosheetti xinneessuu wayyaa amma sa'aatii kana gaha.
Atau. Ndulloomne jedhii mona jajjabeessi. Dabalu. Engaara. Sirriitti dabalan naqanu. Sichi. Maal dulloomte meenatti mee maal kee dulloome mee? Ani umuriin dabalaa gaafa deemu waan adii sana sadanii istaa jedhamti ture. Cooma soogiddaaf sukkaara. Sukkaarri keessan garuu adii miti maalinni. Nuuni jijjiiraan bifasaa. Kan ifaa ibiiti kun. Haala addaa jechuudha. Haala addaa. Baay'ee bareeda. Akka nama keenya simmiinetti. Baay'ee gaarii. Haa ta'u mee dhugi kaayi. Tole. Har'a cirsetta. Abbaan gadaa cirsin jedhinaa lafa buusaati dhugaa jedhan. Maaliif jennaani yeroo waa walitti buustu waa dhuguuf jettee yeroo walitti buustu walitti buusne walitti buune waan ta'eef lafa buusaa jedhan. Maaliif lafa buustu maaliif lafa buusna wayettanii na gaafattan immoo jedhan. Wanti qoonqoo keenyatti fudhannu hundumti isaa lafaa ba'ee jedhan. Lafaa ba'ee jedhan. Kanaaf lafatu magarsee lafaa ba'ee lafaa haamnee lafarra facaasnee lafaa haamnee lafarratti dhoofnee obdii irraa marrannee galfanna waan ta'eef lafa. Bishaanis lafaa burqanii nunnu kun. Kanaaf falaasama kanaan kan ka'e lafa buusaati lafarraa ba'e waan ta'eef lafa buusaati dhugaa malee walitti hin buusinaa nun jedhan. Walitti buusuun walitti nu buuseera waan ta'eef. Hiriyoottan kee baay'eetti himtaa warri televezyiinii faayibii kan nu daawwataa jiranis kana godhu jechuudha. Cheers jennaan hin ta'u. Hin danda'amu kana booda. Oromoo walitti hin buusineedha nama gadaa. Fudhanneerra bakka kana booda nus walitti hin buufnu. Haa ta'u. Miidhugi jalqabu maal afaan si gosseera. Zinnaash Olaanii dura gaafa oduu dubbisuu jalqabde ETV irratti jechuudha. ETV afaan Oromoo irratti jechuudha. Dubbisuu yeroo jalqabde akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduun isinitti himattee ani jettee maqaa kee wallaaltee kanoo beekaan jettuti. Maqaa koo irraanfadheen ture. Bara sana maqaa himachuun akka hin jalqabeen illee miti gidduu irratti maala. Yeroo baay'ee wanta salphaadha jettee ati irratti hin xiyyeeffanne tokko dogoggora sitti ta'a. Inni kun hin qaqqabanna si tateettu tokko irraanfattee hin beektu. Waan salphaate waan isa ulfaataa irratti yeroo xiyyeeffannaa kee taasistu isa kaan immoo irraanfatta. Innis immoo guddaadha. Siif guddaa miti malee. Kanaaf maqaa himuun dirqama ture yeroo oduu dubbistu ani Zinnaash Olaaniin jedhama oduun isinitti himaa jetteetu kan dhiyeessu dirqama kun qaama odichaa keessaa tokko dirqamadha. Kanaaf jalqabee yeroo ibsaan ifee jedhu jalqabee tanan nagaa gaafadheen maqaa koo himachuu ennaan maqaan kun harkaa bade. Eessaa fidu? Jennaan. Harkaa baduma bade. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun isinitti himaa ani jedheen eessaa fidu. Wal ilaalla akkas akkuma Toomaasii sanaa fi akkuma kookan akkas wal ilaalla. Kaameeraa maaniin jira ogeessi kaameeraa jira filoor maanaajeriin as jira editarri gubbaa sana jira kan oducha hordofaa jiru. Achumaan takkan jedhee gaafan dhaabadhu argachuu hin dandeenye maqicha. Kanaaf maal gochuun irra jiraata? Yeroo hundumaa yeroo hojii hojjettu sammuu kee hojjechiisuu qabda. Yoon ammas kana caalaa yeroo fudhadhe intarluudii gala yookaan immoo bilaak ta'a wanta gurraacha galchu jechuudha. Kanaaf jedhee dafee tanan odichatti deema. Odichatti fufeen oduu dubbisee utuun oduu dubbisaa deemu maqaan koo dhufee kan itti gammade waanuma waan biraa argadheetti fakkaata. Yaaddeetta maqaan kee gaafa sirkaa badee amma fedhe turte. Waanuma fedhe yoo ta'e akkam namni maqaan isaa jalaa badame. Achumaan maqaan koo oduu kan isinitti himaa ture ana Zinnaash Olaaniiti jedhee tanan nagaan bulaa jedheen xumura irratti gaafa achi gabbu akkamumatti namni maqaan isaa jalaa bada maal taateeti naan jedhan badee gaa maal gootan. Garuu jechuudha kaameraan kuni tarii aan amma gaafa yeroo jalqabe natti ulfaateera. Akka kaameraa akka meeshaatti ni ilaaltu natti fakkaata yeroo waraabamtu. Akka waan namni miliyoona hedduudhaan tilmaamoo si ilaalaa jirutti ilaalta. Yoo yaadde ka. Akka sanatti gaafa yaaddu dogoggora sitti dhufa utuu yaadin. Akkam ture yeroo kaameraan sodaattu turte? Aan sodaadhuun ture. Aan sodaan takka sodaa manatti dhufee hin beeku. Sodaadheen beeku.
ijoollummaa koo irraa jalqabee sodaadha keessatti saalfii sodaa jechuun manna saalfii jechuun wayyanatti fakkaata wanta kana. Saalfii hin beeku saalfii jechuun saalfii qaana'uu saalfachuu tun qaana'uu isa nama laalanii ija cabsatan isa hojii keessumaa immoo isa hojii irratti qaana'anii hin beeku. Baandiraa yookaan immoo mana barumsaa irratti yeroo alaabaan ba'u alaabaa sana natu ol baasa ture. Natu galgala buusa ture. Gaafa ijoolleen durbaa waa dubbisuu sodaattu mana barnootaa keessatti anatu dubbisa ture. Anatu harka baasa ture. Ijoolleen hin qaanofti ijoolleen durbaa. Keessumaa durba taate ijoolleen durbaa hin qaana'u ture. Ana qofaatu dubbata. Ana qofaatu ija ol qabatee nama laala ture. Kanaaf qaaniin qabuun ture sodaas hin qabu. Namni baay'een jira dhees miti ture. Garuu yaaduma kootu oduu sanarra tureetu isa kan irraanfachi. Tole ETV irratti jalqaba yeroo qaxaramu fette kan reediyoo hojjechaa turte miti? Reediyoo ture. Achumaan dhugaa jedhame. Shaayii kafee irraa fuuna jalaan qabbanis. Baay'ee mi'aa shaayiin. Dubartiin ogeettiin kaamettiin yookaan qophee gara keenyatti qophee jedhu. Kaamettis jedhu. Kaamettii yookaan qophee. Hin beeksisti akkasumattuu. Akkasidha jechuudha. Zinnu garuu yeroo hundumaa uffata aadaa uffatta. Fayyuu bareeddee bareedna. Faana miidhagsaan kana garuu. Ogeettiin manaa qaba. Akkuma nama siin jedhe. Ogeettiin manaa qaba. Kaametti akka kootii qabda. Kaametti akka keetii bareedduu akka keetii manaa qaba. Isheetu kan seenaadha miti? Bareechee seenaadha isheen. Isheetu hojjetee natti uffisa kunoo har'ammoo sitti uffiste miti. Siifa kennu waaqayyoon irra. Harki kee namanii sirriitti uffata keenya nu bareechi jenna. Bakka ishee bu'ee amiin jedheera. Tinaayim immoo. Nani maamillee sirriitti. Haa ta'u. Isheenis hin daawwatte. Fikoo sammaatti yoon deebi'e yeroo jalqaba qaxaramuuf jette sana jechuudha. Reediyoo biratti zinnuuni qaxaramuu jaalala hojii kanaaf qabdu sababa baay'ee barbaadduu fi hojjechuuf jettee waan ta'een hojjettiin hin jiru dookumentariin hojjetti, diraamaa sagaleen hojjetti, oduun dubbisti, qophiin qopheessiti, qophii ijoollee, qophii dubartootaa qopheessaa turte miti. Baay'ee jaallatti. Isa immoo jarrama kanatti immoo afaanichis jira. Iddoo amma kanatti hin kennamuuf ture kan jedhamus dhageerame maayetta. Dhugaa isaanii jedhanii asirratti waan namoota ani galateeffachuu barbaadu hojjettoota qophii afaan Oromoo yeroo sana baay'ee galateeffachuu barbaada. Yeroo nuti afaan Oromoo sana jajjabeessuudhaaf deemnu hin qacaramne egaa. Jechuun hirmaattota jedhamne yeroo sana diraamaa hojjechuu fedhiima waan qabnuuf deemne bajetiin jiru maal godhu ijoolleen kun asii jedhu hooggantoonni yeroo sana jiran. Ijoolleen kutaa afaan Oromoo kan akka Itoophiyaa Bayyana Geetaachoo Tarrafaa, Kaasaawwan Fayisaa, Raahel Girmaa, Fireewoot Olumaa fa'aa Andu'aalam Gammadaa ijoollee jedhamantu jiru. Isaan miindaa yeroo fudhatan miindaa isaaniirraa maallaqa walitti bubbuusanii nuu kennuuf. Qarshii shan yoo isaan nuu kennanii qarshii shaniin nuti tikeetii ji'a tokko kan torban lamaa bitanneetu nurraa nuu hafa malee. Tikeetii maali? Tikeetii baasiiti kan otoobisii. Baabura jiraare maal barasan maal taatete moo kan pileeniin siin jedhe. Raajiidha. Kan baasiiti kaa. Lakkoofsa ja'aan asii kaatee asii fiigde piyaasaa geessala. Meeqaan hin jettu? Sumuni qofa. Isheenu bara keenya. Isheenu bara keenya mi'oofte malee saantiba 15 turte. Ishii gaa maallaqa yoo isaan nutti kennanii isheetiin bitannaa. Waxii diimaa ittoo diimaa immoo bara sana ittoo diimaa birrii lama moo akkam waan akkasiitiin. Kan itti nyaatamu. Kanaaf isaan birrii walitti fidanii nuu kennu nuti immoo isaan fayyadamaa afaanicha guddisuuf itti deddeebi'aa yoo nu ifatanis yoo nu uffisiisanis isaanuma laallee ijoollee warra nu jajjabeessan kan kutaa afaan Oromoo sana laallee itti deddeebinee hojjennee sana booda asiin geenye. Akkuma ati jette sana qophii ijoollee nan hojjedhaa. Diraamaa nan hojjedha qophii gaaddisaa irratti simbirtuu barii irratti xalayaa hiikee nan dubbisaa. Diraamaa simbirtuu bariis nan hojjedhaa. Qophii dargaggootaa nan hojjedhaa. Qophiilee baay'ee fiildii deemee waltajjii irratti diraamaa nan hojjedhaa. Yeroo baanu jechuudha. Ba'amee ayyaanaaf kana hojjechaa ture. Ammaan qacaramee miindaadhaan mindeeffamee TV irratti oduu dubbisuuf ga'utti waan akkasii kanan hojjechaa ture. Waaqayyoo fagalatu barnoota naaf ta'eera naaf.
kafalanii na barsiisan jechuudha. Duri sagalee kee man beekan ture biyyatti. Hafteen herrega keessanii gahaa miti jechaa turte. Gahaa miti jechaa turte moo jechaa jirtaan? Amma kan sararaa godhatte? Jijjiirte. Amma badaasiin jettuudhaadha. Kan sararaa godhatte? Yeroo duratti deddeebite turte yeroo sana. Yeroo deddeebite? Harkasii gabaabata akka yeroo sana manaasii kennu waan ta'e naa guutaa itti qarshishanii. Yeroo sana baay'inatti deddeebitan bacaalmaa. Teelee keessa sagaleen kee jira jechuudha. Kan achi keessaa haasa'amu sana nuun dur kompiitara seenu. Nama seenu sagalee namaatichi. Kompiitara keessaa namni haasa'a. Beeqasii kaffalame isaan. Sichi waggaa 7 irraa waggaa 8 irraa naa kaffalame na gaafatta. Achumaan yaadachiisu taa'am jaras irra deebi'aati haaressaa innaan kaa'e. Kafaltiin asumaadhas kana wajjin wal qabsiifamee akka beekamu barbaadamu ogummaa afaan Oromoo irratti ogummaa aartii afaan Oromoo irratti kan afaan sakaan hin beeku. Baay'ee kaffalama jechaan jiru amman hin beeku waan ta'eef sakaasuu hin barbaadu. Isan beeku naasa'a. Fiilmiis waan an hojjedheef diraamaas waan an hojjedheef isa tamma jettu kanas IVR jedhu sagalee irratti isa hojjetamu kana jechuudha isa kan teelee. Maan fedhe yoo jedhu gara afaan keenyaatiin badaa miti kafaltiin. Xiqqoodha garuu kafaltiin xiqqoo waan ta'eef hojiin dhiistu. Maaliif jennaan xiqqoo sii kafalamu guddaa sii kafalamu tolas hojjettu kaayyoon kee maallaqa miti afaanicha guddisuu fi seenaa sana guddisuu baay'ina uummata keenya Oromoon baay'eedha. Oromoon bal'aadha isa jennu sana gochaan agarsiisuuf bakka hundumaa jirra. Jechuudhaaf kan hojjetutu caala. Kanaafuu bara sana anumtuu sagalee yeroo sana koodiidhaan filatamaa maqaa koon beekanii eenyummaa koon beekanii sagalee baay'eedha kan teeleetti ergame isa keessaa kan koo dhufe. Gaafa dhufu gaafa waamamu anadha koodichi. Malee Zinnaashii waamaa jedhanii nan hojjechiisne. Gammaddiga. Gammannes hin dallannes. Maali? Jechuun isa dura hojii kana fakkaatu baay'ee waan hojjedheef jechuudha kan mana murtii hojjedheen ture. Kanaaf oduu dubbisuu caalaa homtuu hin jiru miti. Miidiyaa biyyattii keessa jiru keessaa tokko ETV yeroo sanaa EBC ammaati miti. Yeroo sana isa qofaa jira isa irratti oduu dubbisuu jechuun waan guddaadha waan ta'eef yeroo sana jechuudha. Amma isa kana yeroo hojjedhu naan jedhan badaas amma kanaatti miti garuu hojiidha jedhee dhaqeen hojjedhe isaan afaan Oromootiin teelee keessa seenee immoo hojjedhe immoo natti tole baay'ee isan gammadee iyyuu gara caalu. Kanaaf kaffaltitti si bira darbee miti Dabarre. Tole 100 fi 120 naa kaffalan. Waggaa 7 irraa. Jira bareechaa. Zoorra ta'e akka biiliinoo lakkaadha. Isa fakkaata. Baay'eedha. Garuu haaressuu qabu dee yaadan immoo. Amma haaromsaan jiranii garuu isuma sana kaa. Isuma jechichi garuu. Garuu irratti gaafa teekinooloojiin dabalamu irratti dabalaa jiru ammayyuu. Yeroo dabalan hin kaffalu jalaan. Teekinooloojiin haalaan yeroo dhufu irratti dabalu hin kaffalu. Mee jedhii nu agarsiisni al tokko akkuma sanatti. Musa kamiin sii jedha baay'eedha. Filadhuu mee jedhi keessuma. Hoo yaadattu. Tole. Baga gara tajaajila Itiyoo Telekoomitti nagaan dhuftan herrega keessanii fi tajaajila kan biroo beekuuf 0 tuqaa. Waan sagal-sagaltamii afurtu bilbilee wayinatti fakkaate. Sagalee gosti jijjiirame. Akkuma sanatti haasofte amma deebiste. Fiilmii fi diraamaa hojjetteetta. Kan reediyoosii, kan TVs, kan dheeraa gabaabaas hojjetteetta. Mee sekondii 15 gidduutti maqaa isaanii 3 nutti. Madaan qorri, miixuu, eebuu. Ammallee xiqqoo sida goggorsuu yaadee ture jette haa ta'u galatoome. Odeeffannoo tokkoon qaba yeroo miixuu hojjettee mucaa kee ture eebuu keessatti wajjin hojjechaa ture. Amaatii kee ta'e miixuu keessatti hojjete. Soddaa. Intala koo fuudhuuf. Intala kee fuudhuuf jechuudha. Yeroo sana mucaa kee ture. Asitti immoo soddaa kee ta'e jechuudha. Inni yeroo walitti iyyitu fakkaata karaa lafaa wayii tokko irratti. Yeroo walitti iyyitanii yeroo inni faayila sitti darbatee deemu ati koo mucaa kootii gaafatettu amma mucaa kee miti.
Inni guyyaa miti guddaadha siin jedhaa. Yaadatta beekan. Baay'ee nama gaddisiisa ture kaarakterichi achirratti. Guddaa asuma beektudha. Dheebuun akkatti maatii dheebuu sana hojjetee tu yoo argite hunduma isaa ilaaltee si ajaa'iba. Maatiin guddaa fa'a jaalalli isaan qaban kabaji isaan walii qaban baay'ee ajaa'ibadha. Guddaan ol jedhee haadha isaan ilaalu. Amma nagee teeknooloojii sana hundumaa kalaqa addunyaaf ga'u tu hojjechuuf jedhu haadha isaa ol jedhee ilaalu jechuun baay'ee kabaja jechuudha. Mucaa naamusaan guddatedha. Mucaa safuu beekudha. Mucaa safeeffannaa beekudha. Dhiise ennaan hin dhiisa, hin taa'a ennaan hin taa'a. Haadha isaatiin kan gaggeeffamu. Gaafa miixurra dhufee fidu faallaa isaa kaa'ee biqilaan. Faallaa abbaa qalbii kaa'ee biqilaan. Gaafa dhufu ani biiroo keessaa inni hooggantuudha. Inni dhufaa waa'ee beenyaa wayiiti. Beenyaan kun qonnaan bultoota keenyaaf hin malamoo hin malu isa jedhudha. Hin malu waa'ee beenyaa qonnaan bulaa maaltu si dhibee callisii hojii kee hojjedhu jettiin isheen. Itti darbata faayilii hin hojjedhu waan saba koof hin taane hin hojjedhu jedhaan. Kana booda gaafa itti darbatee deemu dalgalaalee ni deema. Gidduutti katee dheera beektaa. Guddaa ani koo haadha keetii hin jedheen. Wayyoo harmee koo ani guddaa mitiin guyyaadha jedhee. Achirratti immoo guyyaadha. Sana booda isattis baay'ee maal natti ulfaataa jira sana akkasaa harmee koo daddarbadhu boo maal inni jedha gidduutti gaafa kateedhamee kaameraan of ta'u. Anuu sana harmee koo akkas daddarbadhu kun natti ulfaataa jira maaloodha maalooidha. Diraamaadha miti dhiisi maal fiilmiidha miti inni kolfinee dhiisa. Garuu suma dhugumaa naanuu akkanatti bitaachoo wayii ta'e. Siin dhufu kaa nama mucaa akkas si wajjin ture. Isin immoo walitti isin sababa sixxanii fi akka haadhaaf mucaatti waan waldaalta wayii natti fakkaatu. Namni suma dhugumaayyuu yeroo nama baadiyyaa deemu waltajjii fa'aa gaggeessu guddaan fayyaadha maaliif hafee jedhu. Isuma dhugumaa waanuma isa itti fakkaata. Nama baay'eetti. Kanarratti mudannoo tokko jira. Obboleettiin guddaa heerumtee turte. Gaafa isheen heerumtu maalidha jennaan obboleettii guddaatu heerumaa har'a jedhanii haasa'u. Sana booda maal ta'e namni na komate. Seenaa heerume se'ani ka. Maalati intala kee heerumsiistee akkamittiin cidhan waamtu. Maal jaran eenyeen maalitun dhagahine yoo heerumsiiseen intala kana dhigaa yeroon qoradhu. Edaa obboleettii guddaati. Ogeettii tachitti heerume. Kanadhaaf mudannoo akkasii fa'aa qabna. Dhuguma namni akkuma daa'ima kootti waan isa laaluuf nutis hojicha irratti xiqqoo ishee nu rakkisaa ture. Namnis immoo suma dhuguma akkasittiin ilaala waan ta'eef maatii kan addaan baaseen ilaalu. Namatti tola baay'ee keessumaa ija diraamaatiin yeroo laaltu ija maatiittis deebistee yeroo laaltu yeroo wal jaallattu isachirraa namoonni wal bukkee qabanii anumtuu akkasitti yaadan ture. Dhugaadha. Maarree yaadi ka sirriidha. Yaaduu hin qabamne. Gaafa inni xiqqoo ishee gara guddaatti luucca'u seenaa wanti kun dhugaa ta'aa jira. Maanni gara isaatti caalchisaa jirta jettu. Caalchisaa jirta. Dhugumaanis daa'imuma kunatti fakkaata. Baay'een jaalladha. Mucaa jaallatamudha baay'ee guddaan. Yeroo TV kana ilaalu gammaduun isaaniif baay'ee sirrii miti. Hin beeka. Nama akkas jaallatu gaafa. Hin beeka. Haa ta'u namoota akka addunyaa kanatti dhiibbaa uuman dhiibbaa uumtoota addunyaa kana keessa nama baay'ee dinqisiifattume. Gaaffii ulfaataadha gaaffiin. Dhiibbaa kan uumu namni kallattii adda addaa namatu kallattii yookaan immoo garee itti uumtee ta'e gaarii ture. Haa ta'u ati gaazexeessuu saba taateef gaazexeessuu keessaa fudhan. Gama gaazexeessuu haa ta'e natti. Addunyaa jettee? Akka addunyaatti. Toletu biyya keessaas biyya alaatis lamaan sanaa gootetu ta'e. Tole. Biyya keessaa biyya alaa tokko tokko. Akka alaa Oprah. Oprah Winfrey baay'ee dinqisiifadha. Hojii isheen hojjettu nan dinqisiifadha. Ofitti amanamtummaa ishee nan dinqisiifadha. Isheen gurraacha jajjabeessitu gurraachota dubartoota hunduma mata duree isheen bira hin geenye hin jiru. Isheen dinqisiifadha. Biyya keessaa Tsaggaayee Gabramadiin Looreet.
Kitaabota afaan Oromoo ta'an asoosama kan dubbistee lama hanga sadiitti eenyu akka barreessee wajjin. Ulfaata. Maqaa isaanii ni yaadadhu kitaaba baay'ee dubbiseera. Maqaa isaanii badaa yaadadhu garuu isa tokko sitti nima kan dura waanan dubbiseef sammuu koo keessaan ban. Isaayyaas Hordofaatu barreesse gaazexeessaa fi barreessaadha. Hawwiin dagadhuutu waan fedhe iddasii waa baay'ee dubbiseera. Hawwiin dagadhu Oromaayin dubbiseera Ba'aaluu Girmaa. Akkasumas kitaaba kan biraa kan afaan Oromoo kitaaba asoossamatu hin ta'in kitaaba seenaan dubbisaan. Kitaaba seenaa keessumaa sirna gadaa irratti barreeffaman, irreecha irratti barreeffaman, seenaa Oromoo irratti adda addaa barreeffaman dubbisa. Baay'eedhaan yaadachuuf rakkisaadha. Tiyaatira Dhaabaa Wayyeessaa barreeffame. Fiilmitti waraabame. Fiilmitti deebi'ee ilaalame maal inni maqaan isaa? Dukkanaan duuba? Deesteeta sirriitti. Kuni badhaasa qabamoo gaaffiin kun maalidha? Badhaasuma irratti hin dhabuudhe yaada. Tole. Zimnutaa akkasii baateeni intalbuu kan akka xumurree sii baane lootarii lammicha lammiillee jedhu inni badeera. Lootariin tokko sii ba'e miliyoona 10 maal goota biricha qarshii argatte sana. Qarshiin argadhe maal goota amma irratti moo ammatti moo baankiin gashaka. Baankiin gashe suutedhe waan hin hojjedhu karoora baafadha. Sana booda karoora kootiin gaggeeffame tanan hojjedha. Waan malee waanuma maallaqa irra argadhe fedhe har'uma waan tokko irra Anoo garuu sitti gadde dhugaa. Maal jechuudha? Uumama ta'ee deerraa sii kennan jettu. Lootarii namaan kennan hin beektuuti. Maali jennuuni akkasii maal jedhamu. Walakkaa isaasiin kenna seetu. Siifan darbuuna waamee kanaan jette. Naalaatti ta'ee yaadii ture no. Isa yoom kutameedha garuu lootarichi. Ana kuteera kanaaf. Kutteetta. Shokka sedhika. Haa ta'u gaaffii namni si gaafadhu yoo barbaadde hin deebista yoo barbaadde immoo hin deebisotta garuu deebisuu dhiisteennaan adaba qabda. Adabichi maal? Adaba yeroo makaa adaba akka fuulduratti ni manii beektamne. Akkasii. Abbaan seeraa yoo gaafa adabu yeroo masaa adabamtee irra namatti ma? Namatti ni. Nama akka qophaa'ee namni fi jechuudha. Tole. Artistoota Oromoo baay'ee jaallattu lamaaf baay'ee jibbitu lama. Artistoota Oromoo jibbuun qabu. Hin deebisochaa harta. Nakki. Afaan Oromoo biraadhaan hin deebisochaa harta waan ta'eef. Kan hin jibbuun hin qabu. Aartiin akkamitti jibbama? Jalqabuma dura. Aartiin jibbamuu dhiisuu danda'a. Garuu namooti gaafa hojjetan sitti hin tolle jira. Fakkeenyaaf namni hundumtuu anama fakkeenyaaf gaazexeessuun irraa deemuu danda'a, irraa deemuu dhiisuu danda'a. Namoota hedduu akkuma ilaalta. Oduu dubbisuun namoota tokkorraan deema, tokkorraan deema. Akkuma kana diraamaa gaafa hojjetan artistoonni Oromoo guutummaan isaanii irraa bareedee hojjetu ta'uu dhiisuu danda'a. Akkuma addunyaatti jechuudha. Tarii namni fedha qabaate hojjetu jiraachuu danda'a. Namni akka kanaa badaa hojiin amma kanatti miti hojiinsaa garuu immoo sababuma aartii Oromoo guddiseef kan jettu jiru. Jalqaba diraamaan kaaraakterii siif kennama waan ta'eef waan siif ta'u sii kennama waan ta'eef bareechitee hojjetta. An akkasitti yaada aartii waan ta'eef aartistii Oromoon jibbu hin qabu. Hunduma isaanii immoo nan jaalladha. Adabi keessi jira akkas ta'aaf. Dabamta. Garuu gaaffii tokko akkana gaafattuuf siifis carraansii kenna. Gaaffii na gaafattee tarii na adabuu dandeessatis. Kana keessa jira qabiyyee sagantaa kanaa keessa jira. Akkasii? Tole. Amma sin gaafadha? Amma adabamuu fetta fakkaata dura. Dura adabatee fudhatu. Kan jaallattu waamuu dandeessa yoo barbaadde. Warra hundumaan jaalladhan sin jedhe. Kan akka malee jaalladhudha? Namadha. Akka malee kan hin jaalladhu. Dubartoota garuu kan waamu. Haa ta'u hin dandeessa. Dhiiras waamuu dandeessa. Maanni toliin isaanii maaliif si jaallatte dhanii immoo? Mana namaa diiguuf kanan akka malee jaalladhu gaaddii jedheette hunduma isaanii jaalladhaa siin jedhee akka malee jedheette Abbabach Ajjamaa fi Funyee baay'ee jaallata. Warra jibbitu hin dubbadhotte. Hin jibbuun siin jedhe hunduma isaanii jaalladha. Tole hin jaallatta argate adaba qabda. Diraamaa wayin barreessaa raawwee sammuu koo keessatti. Tole.
Rofittu natti himtamti. Si hojjisiisuu fedha. Ani hojjedhu ismi kan hojjette keessaa mi kaartee ariifisa baay'ee jaalatu tokko nu agarsiisa sumatti istiidiyoo keessatti. Maali san maali hojjette? Yoo barbaadde miidhurraa ta'uu danda'a, yoo barbaadde dheebuurraa ta'uu danda'a, garuu kan baay'ee jaallattu. Kanaan dura san baay'ee jaalladhu paartii tokko kaaliif shoo irratti agarsiiseera. Innis akkuma kee kana gaafate gaaffiin keessan tokko fakkaata. Akka tasaa walitti dhufee jechuudha. Dijettee iddoo tokkotti dheebuu ammas dheebuu mankaasa. Dheebuu iddoo tokkotti guddaadhaan lafa waan ulfaataatti himtu tokko jira haati isaa. Konkolaataa keessa jirti immoo yuunivarsiitiidhaa isa fuutee ishii cinaa taa'aa jira. Guddaa akka guddaa taatamti reeti. Nan ta'a. Na yaalame. Na jalaa qabdamti. Na yaala. Rakkoon hin jiru. Guddaa koo. Ayyoo. Har'a jireenya koo keessatti waan si dhokse tokkoon sitti himu. Maal? Guddaa koo. Waan dhiphatte fakkaata. Ilaamii guddaa koo. Abbaan kee. Abbaan kee. Abbaan koo maal ta'e? Obboleessa kooti. Haa? Ishuma kana laata? Kufuun haala bareedu fakkaata kanoo. Garuu yaallee dhugaa. Akkam yaallee? Baay'ee malee. Ookoo ayyo sayyituu fa waan dhiphatte fakkaata sirriitti argiteetta jechuudha. Waan malee. Ilaalee rammate. Ogummaa isaa yoo ilaalleyyuu diraamaa sana ilaalama. Keessumaa kan ajaa'ibe abbaan kee yeroo jedhu abbaan koo maal ta'e iddoo teettu akkuma kanaa jedhe innis dhuguma nama ajaa'ibe. Ay cimtuu koo jira artistii ta'uu danda'a jechuudha yaada. Ituu taate inafu garuu jechuun haalli kee kuni gara fiilmii gara diraamaa gara maalis waan si geessu fakkaata gaazexeessummaa qofaatti waan haftu miti. Faadhu zinu tanfofa kan jabeessuun kunuuf na gaafachuu dandeessa gaaffii kee. Gaaffii si gaafadhu. Waltajjii irratti baatee waltajjii gaggeessitee beektaa? Hin beeku. Waltajjii gaggeessuu jechuun waltajjii namni baay'ee jiru isteediyeemii yookaan galma guddaa maal akkas akkasi. Hin beeku. Har'an gaggeessita gaa. Maayee haa ta'u. Ani illee sila ogummaa kootii yaadeen ture. Garuu hunduma isaa dandeessa ilaalee addeetta. Gaazexeessummaa sin dandeessa waan ta'eefati. Maal yeroo hundumaa haaraadha hojichi? Akkuma dhasoo. Utuu haasoftu yeroo hundumaa maayikii fuuldura yeroo teessu haaraasti ta'a hojii. Anamma yeroo hundumaa yeroo waltajjii irra ba'u haaraa natti ta'a. Waltajjii xiqqoonis ta'e guddaanis ta'e waltajjiin tokko haaraa manatti ta'a. Namni 3-4 fuuldura kee taa'eera taanaan ati maayikii qabattee dhaabatta taanaan haaraasti ta'a. Kan si ajaa'ibu namni kana hin beeku ta'uu danda'a. Amma kaameraan ogeessi kaameraa keenya Toomaas Ingidaati. Ani immoo Zinnaash Olaaniiti. Nuti keessummaa kabajaati. Waltajjiin kun immoo waltajjii eebba fiilmii miixuuti. Fiilmii miixuuti eebbifama. Anaaf inni immoo keessummaa kabajaati. Kanaaf maqaa keenya baqa kanumadha. Waltajjii gaggeessitan mati. Eebba fiilmii miixuuti. Eebba fiilmii miixuuti. Nuti keessummaa kabajaati Toomaas Ingidaaf Zinnaash Olaanii waltajjii gaggeessitaati. Tole. Eesseetu? Yaa waaqna gargaare. Nan dhaabadhaa. Maal taa'ee waltajjii gaggeessaa eessatti na argitee beektati? Anaa ta'u. Kaameraatu si wajjin ol ka'a malee maal taata kan biraa? Kaameraatu si wajjin ol ka'a malee. Adabicharra immoo kanuma hojjechuu na hojjaan keellee dheeraadha waan sababa. Haa ta'u. Kabajamtoota keessummoota keenya kabajamtuu adda Zinnaash Olaanii kabajamaa kaameraa maanii keenya yookaan ogeessa kaameraa keenya Toomaas Ingidaa kabajamtoota keessummoota keenya kabajamtoota daawwattoota keenya har'a eebba fiilmii miixuutti waan dhuftaniif baga nagaan dhuftan anaa dhufu jennaa. Tokkoffaa ati illee gaggeessitee beekta.
Nambade. Kan kiri saala yeroo ndu. Sagalee koo namni aanaa dhufu bagana kenna. Dhugaa rabbiis akkamii bareechitee hojjette. Sirriitti. Kanaafuu waltajjii gaggeessuu hin dandeessa jechuudha. Cimtuudha. Cimtuun tala qaxaleen tala. Wiki galatoomii dhugaa. Zinno dhugaa baay'ee gammadeera si wajjin turuu kootti. Keessummaa koo jalqabaa kan shirrishirriiti mooti. Sumaan carraa argatteetta. Baay'ee galatoomii. Caatis yeroo waan ulaatti baay'ee ulfaadhu siin jedhu. Baay'ee galatoomaa miidiyaan afaan Oromoo akkasitiin baay'achuusaa uummata bal'aa kana lafa bal'aa qabu kanarratti miidiyaan 2 yookaan 3 gahaa miti 4 5 6 7 10 baay'atee nuti xiqqaata nuti waan ta'eef FIB'n banamuusaatti baay'ee gammadeera anis maaliif namni bakkatti afuura baafatu barbaada bakkatti bashannanu barbaada miidiyaan tokko waa biraa dhiyeessite naannesseessa tokko irratti boqonnaa fudhatee immoo waa biraa ilaaluu danda'a waan ta'eef uummanni baay'ee bareedaadha anis immoo keessummaa kee jalqabaa waan ta'eef baay'ee gammadeera. Fakkanaa gammadee. Galatoomii. Atiillee baay'ee galatoomii. Maqaan kee suutumeera garuu ati suuta hin jenne akkam? Nan ariifadhaman xiqqoo. Nan ariifattus suuta siin jettu sirruma hojjetaa jirta. Maaliif suutumee siin jedhan sitti maniiru? Xiqqoo mana keenya hanqina durbaaraa jira. Shamarran. Suuta dhuftee dhumarra. Baay'ee ta'ee. Dhumarra dhuftee. Kanaaf hidhee. Sati dhumarra dhufteef suutumee siin jedhan. Suuta jettee dhuftee jedhaniiti. Oromoo waa malee maqaan moggaasu kanaaf jedhee. Dhumarra moggaafamu. Moggaasa. Dhugaadha. Xumura irratti garuu yaadaan qaba kana ta'u yoo jettee qophiin keenya qophii bashannanaati. Keessuma shirrishirriin sanbata guddaadha kan deemu yeroo hundumaa. Namoota bashannansiisuudhaaf namni keenya bakka itti bashannanu barbaada. Miidiyaa ilaalee boqotu barbaada jedhanii sababa yaannee fi qophii kana qopheessinii kana godhaa kanatti dabalaa kan jettu akkasumas ergaan dabarfadha yoo jettee carraasiin kenna. Waa'ee miidiyaas amma jettee kana waa'ee boqonnaa fudhachuu akkas amma dubbadheen ture tumatu hin gaafatini. Qeequudhaaf kanatti dabalaa kanatti xinneessaa jechuuf garuu haaraadha.